odeeffannu dubbii jireenyaa akka lallabsinu karaa kanaa dhufti isaa gayaa martii nu haa himu wangeela nagayaa bakka deemnu hundatti akka nirraanfanne kaayoo kenna bakka deemnu hundatti akka nirraanfanne kaayoo kenna rakkinis yoo dhufe akka hin waaqanne dhugaadhaana ganamaaf galgala isa taanii yaadnu hirkoo kenna. Ayyaanniif nagaan Waaqayyo Abbaa biraa fi Yesuus Kiristoos Ilma Abbaa biraa hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Akkuma beekamu Wangeela Yohaannisiin lakkoofsaan karaa Telegiraamii fi Yuutuubii qorachaa turree amma xumura isaarra geenyeerra. Qorannaa Wangeela Yohaannis keessatti warroonni waliin hordofaa turree baay'ee itti eebbifamuu keessan abdii guddaa qabna. Egaa amma immoo kutaa macaafa qulqulluu keessaa mul'ata Yohaannisiin qabannee dhiyaachuuf amma guyyoota muraasatu hafe. Haaluma kanaan warroonni macaafa mul'ata Yohaannis qorachuuf hawwii qabdan akkasumas Wangeela Yohaannis dabalatee mata-dureewwan garaagaraa baay'ee itti eebbifamtan qorachuu feetan karaa yuutuubii fi telegiraamii qophaa'e Kiristoos dhufuuf jedhu hordofuu akka dandeessan afeerraa addaa isiniif goona. Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Qorannaa gaarii. Makiyanama wani kanke enuma siwama hirenkuni akasirra lufne takabadu koftano don chofne